Ashamaa harka fuunee kabajamtoota hordoftoota fi daawwattoota Oromiyaa Global Media. Kun sagantaa oduu Oromiyaa Global Mediaati. Oduu waliin Anibsaa Gadaati. Dura dursuun oduu hangafoota. Hidhi laga Abbayyaa uummata Suudaan walakkeessayyummaa keessa buusa jechuudhaan ministeerri Suudaan Yasiir Abbaas dubbataniiru. Keniyaan harree qalanii foon gurgurtaaf dhiyeessuu dhorkitee turte deebistee eeyyamuun beekameera. Seneetaroonni United States mootummaa ce'umsaa Suudaaniif deeggarsa qaban mul'isaniiru. Amnesty International fi IRC miidhaalee namoomaa naannoo Tigraay keessatti raawwataman jedhan irratti gabaasaalee haaraa baasuun beekameera. Jeequmsi biyya Burkina Faso keessatti uumameen lubbuun namootaa darbee qabeenya irratti miidhaan gahuun gabaafameera. Daa'imni ganna 12 dhukaasa mana barnootaa keessatti bantee nama 3 madeessuun beekameera. Kabajamtoota hordoftoota fi daawwattoota Oromiyaa Global Media chaanaalii keenya subscribe gochuun odeeffannoo waayitaawwan akka isin bira ga'u gochuu dandeettu. Oduu bal'inaan. Hidhi laga Abbayyaa uummata Suudaan walakkeessayyummaa keessa kan buusudha jedhe ministeerri Suudaan Yasiir Abbaas. Suudaan hidha guddicha Itoophiyaa uummata Suudaan walakkeessayyummaa keessa buusa jechuun Suudaan dubbachuu Middle East Monitor gabaaseera. Hidha jallisii bishaan Suudaan itti fayyadamaa turte kan hir'isuu fi uummata Suudaan hedduu isaanii hiyyummaa keessa kan buusu jechuun ministeerri Yasiir Abbaas miidiyaaleef gabaasaniiru. Amnesty International fi IRC miidhaalee namoomaa naannoo Tigraay keessatti raawwataman jedhan irratti gabaasaalee haaraa baasuun beekameera. Hooggantoonni biyyoota Afrikaa fi addunyaa sarbamiinsa mirgoota namummaa Itoophiyaa naannoo Tigraay keessatti adeemaa jiru irratti akka daran sagalee isaanii dhageessisanii fi tarkaanfii fudhatan dhaabbanni mirgoota namummaa Amnesty International gabaafateera. Dhaabbatni kabiraan immoo International Rescue Committee yookaan IRC jedhamus Tigraay keessatti dubartoota fi durboota irratti miidhaan hamaan geggeeffamuu ibseera. Namoonni gocha kana raawwatan ammallee seeratti hin dhiyaanne jedhaniiru. Mootummaan Itoophiyaa gabaasaalee lameen ammaa kanaaf deebii kennuu baatuyyuu ibsa muummichi ministeera Itoophiyaa dhiheenya kana paarlaamaa biyyattiif kennan irratti dabalate. Mootummaan Itoophiyaa sarbama mirgaa rakkoo gidiraa lammiiwwan naannoo Tigraay irratti raawwatameef adda bilisa baasaa uummata Tigraay yookaan Hiwaat balaaleffateera. Waliigalteen yookaan seerri eegumsa qabiyyee sammuu intellectual property protection inni jedhamee beekamu talaallii koronaa ilaalchisee akka haqamu yaada dhiyaate United States deeggaruu ishee biyyoonni Afrikaa simataniiru. Ogeessonni fayyaa akka jedhanitti yeroo ammaa haala dhibee koronaa jabaachaa deemuuf hir'inni talaallii jiru kanatti murtiin kun lubbuu hedduu baraaruu danda'a. Yaadni seerichaa haquu kan madde biyya Hindiitii fi biyyoota Afrikaa kibbaa irraayi. Biyyoonni kun lameen yeroo ammaa balaa dhibee koronaatiin biyyoota hedduu miidhamaa jiranidha. Ardii Afrikaa keessaa Afrikaan kibbaa namoota miliyoona 1.6 vaayirasichaan qaban kan galmeessite yoo ta'u, rakkina talaallii cimaa keessa jiraachuu isheen waan beekamudha jedhamee jira. Jeequmsa biyya Burkina Faso keessatti uumameen lubbuun namootaa darbee qabeenya irratti miidhaan gahuun gabaafameera. Akka dhaabbanni mootummoota gamtoomanii dhimma baqattoota irratti hojjetu UNHCR jedhetti hidhattoonni eenyummaan isaanii yeroodhaaf hin beekamne gandoota 3 keessatti namoota irra deemanii dhukaasa namoota nagaa irratti bananiin lubbuu namoota 10 darbee namoonni 17,500 qe'ee isaaniirraa buqqa'uuf dirqamsiiseera. Dubbii himaan UNHCR Boris Johnson jeequmsa ammaa kanaaf sababa wanti ta'e akka hin beekamne dubbatanii rakkoo akkanaa yeroo ammaa Burkina Faso keessa qofa itoo hin ta'in kutaa Sahel jedhamu beekamuu fi kutaa sulula Chad keessatti waggoota lamaan kana as akka itti fufee jiru dubbataniiru. Rakkina kana irraa kan ka'e kutaa Sahel keessatti namoonni miliyoona 4 ol ta'an jireenya isaanii irraa buqqa'aniiru. Tasgabbii dhabiinsa fi jeequmsa Burkina Fasotti uummanni jihadistootaa kan balaaleffataman yommuu ta'u, akka waliigalaatti namoonni miliyoona 1.4 waggaa lamaan darban gidduutti nageenya isaaniitiif jechuudhaaf mana isaanii dhiisanii baqachuu isaanii UNHCR himee jira. Seneetaroonni United States mootummaa ce'umsaa Suudaaniif deeggarsa qaban mul'isaniiru.
Turban kana Suudaniin kanneen daawwatan jiloonni seeneetaroota United States mootummaan ce'umsaa kaartuum gara dimokiraasummaatti deemuu isaa fi liqaa dhiifameef ilaalchisuun deeggarsa qaban ibsaniiru. Itti dabaluudhaanis seeneetaroonni kun hidha humna ibsaa fi naannoo daangaa irratti Itoophiyaa waliin falmii jiru ilaalchisee yaada isaanii kennanii jiran jedhan gabaasni Naabamoo Hindaan. Seeneetaroonni United States Christopher Coons fi Chris Van innaa daawwannaa isaanii guyyoota 3 kaleessa xumuraan muummichi ministeera Suudaan Abdullah Hamdok hoogganaa mana maree olaantummaa biyya mootummaa ce'umsaa Jeneraal Abdul Fattah Burhaanii akkasumas ministeerota maallaqaa bishaanii fi jallisii waliin wal arganii jirani. Mariin sun kan fuulleffate adeemsa dimokiraasummaa Suudaan itti deemaa jirtu liqaa irra jiru ofirraa buusuuf tattaaffii gootu dhimma isheen biyya ollaa Itoophiyaa waliin qabdu yoo ta'u naannoo daangaan biyyoota lameenii jiruu fi dhimma hidha laga Abbayyaa irratti akka ta'e gabaafameera. Lakkoofsi harroota xiqqaachuun yaaddoo uumuu qonnaan bultoonni gartuu mirga beelladootaaf quuqaman mormuu hordofee ministeerri qonnaa Keeniyaa gurraandhala bara darbee harree qaluu dhorkee ture. Keeniyaan foon harree daldaaluu biyya baha Afrikaa seeraan jalqaba eeyyamte wayita taatu gabaan foon harree Chaayinaatti bara 2012 guddatee ture. Ministeerri qonnaa biyyattii garuu harree qaluun eeyyamamuun dogongora jechuun lakkoofsa harrootaa gadi xiqqeessuu falmee ture. Gartuun qeeraa harree banatan garuu dhimmichi mana murtiitti akka ilaalamu iyyachuun qalmi harree dhorkamuun hojii isaan dhabsiisuu fi galii dhabne jechuun akka dhorkii bahee kanaaf kaafamu gaafatanii turani. Kamisa abbaan seeraa biyyattii Riichaard Mawangaa yaada isaanii simachuun mootummaan dhimmicha ga'umsaan falmuu fi dadhabe jedhanii jiru. Keeniyaan ganna 10 dura harroota miliyoona 1.8 kan qabdu yoo ta'u amma lakkoofsi kun gara miliyoona 1.2 gadi hir'achuun ragaan mootummaan baase kan agarsiisudha jedhameera. Bara 2012 irraa kaasee gatiin harree dachaa 4 dabaleera. Kana malees gartuun niitorkiidhaan kotorbaandiidhaan gogaa harree daddabarsan hanna harree hammeessaniiru. Keeniyaatti namoonni hedduun baadiyyaatti harreetti qoraanii fi bishaan fe'atu jalaa fudhatamaa jiraachuun beekameera. Barattuun ganna 11 yookiin 12 taati jedhamte tokko USA State Idahootti mana barnootaa keessatti dhukaasa banteen barattoota lamaa fi hojjattuu mana barnootichaa tokko rasaasan dhukaaftee madeessuu poolisiin beeksiseera. Barattuun kutaa 6ffaa mana barnootaa Rigby Middle School kan maqaan ishee ibsame kun boorsaan dugda ishee keessaa shugguxii baasuun dhukaasa banuu eegalte. Dhukaasa kanaan namoonni miidhaman 3 lubbuu oolaniiru jedha aangoonni. Barsiistuun mana barnootichaa tokko barattuu ganna 12 hin caalle kanarraa meeshaa waraanaa gachisiisuun hiitee poolisitti dabarsitee kenniteetti. Barattuun umrii 12 hin caalle kun maaliif dhukaasa akka bante hin beekamne. Dubreen kun meeshaa waraanaa boorsaa dugdarraa qabdu keessaa baafte. Si'a hedduu mooraa mana barnootaa keessa fi alatti dhukaafteetti jedhan hoogganaan poolisii kaawuntii Jefferson Steve Anderson. Barattuun kun magaalaa ollaa Idaho Falls irraa dhufte jedhameera. Taatee kana FBI fi qaamoleen nageenya naannichaa waliin ta'uun qorachaa jiraachuun beekameera.Anii fi hiriyoonni koo barsiisaa keenya waliin daree keessa turre. Hojii daree hojjetaa achiin tasa sagaleen guddaan dhagahame achiis irra deebiin sagaleen gurguddaan lama dhagahamani. Achi booda sagalee addaatu ture jechuun barattuun ganna 12 Yandel Rodriguez Ashtified Priest himtee jirti. Barsiisaan keenya dhimmicha hubachuu dhaqee dhiiga argeera. Pirezidaanti Joo Baayiden akkuma aangoo qabataniin tarkaanfii isa jalqabaa to'annoo meeshaa waraanaa jabeessuu ibsanii turani. Ameerikaa keessa namoonni hedduun hidhannoo waan qabaniif dhukaasni namoota hedduu irratti raawwatamu irra deddeebiin gabaafamaa jiraachuun ibsameera. Kabajamtoota hordoftoota fi daawwattoota Oromiyaa Global Media oduun sa'aatii kanaaf qabannee dhiyaanne kana fakkaataa. Sagantaa Oromiyaa Global Media faana wajjin turtii gaarii.